الله ما يولي شرقر أولي دورسا أكم قلتن أكم بلتن نجا فياد عيسن هندنو أركفوني بكجرتنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي متشارا والكام وردرول سنتن قماك إيرو مامي راها انت لأحمد ومكابل بريدة عبد الحكيم مراد محمد زيني زيشان هارون بدابالي welcome all أجيبو وعليكم السلام سادية thank you فريد دري ميول سينا تشير قدا أجايبني نقوتي أرارسو جرجر جيمس لاف كينج أبسا علي واو أولسينا جندي كولو بلتقينا أكم مالتو جرا مصر حسن علي حاج علي تمو حسن علي تمو قادسة محمد عبد الرحمن حسن عبد الرحيم حسن جابر أدامادا وويكا وفيديو راها اوكي welcome بقنا نفتني مي شير قد أولي دورسا وشير قد السندي وانت كتكدبنا يا دول دبر فني أدان ديمنا قلتو من سيفو ولي شير قد أولي دورسا واي تكون ما خردبنا واي تكون ما وانا مدي مجرى أو انت كاتو ناج جارمينو رمودا أكمان إنجد ديجل شكيرا welcome شكيرا جارمينو رمودا أكمان إنجد دكومي يجل كومينتي خارج جارمو ترموت دبنا جارمو رمودا ركتر كرتين فوكس كلو برباد يرون دواي بي أو بيدو هاسانول دبي نتقبل نسلالو دكمن دبي هو جنوني خيني كماني دبي جارموني خيني كماني سكجار جارمو تلالو دكمن يوني إرتولي غرغارا إرتولي كبادا والتجارا هندمنه نوتيس كاميرا كوتانا يشود أرى جارموني خيني دبل سمارو مرة إيجالي كافا ودان هندنو كاميرا كودا تاجر ماليف غافا هدم توتا لا الجارمني أبين تينجد جارم سوشيال ميديا قبض جارمه مارج أني جاني إفدرا خاني غرو أبين جارمني أبين maal godhe jaarmee adipaadhaa jijjiireeti akka wajjiin dalagu dhiibbaarra kaaye arra abinnii fi adipaan jaarmeenii naannoo amaaraa bulchuu fi jaarmeenii abin wajjiin dalagaadhaa jiran ifatti hogganoota abin yookaan miseensota abin ka hidhame akka hidhaadhaa ban karra dalage mootummaa naannoo amaaraati tokkummaadha qaban dantaa amaarummaa irratti dantaa sirna nafxanyaadhaa oromoo irratti deebisanii fi irratti waliigaltee qaban dantaa Itoophiyaa takkitti isaaniin hogganamtu uumuu irratti dantaa olaantummaa ortodoksii eeguu irratti jarri kun guututti maqaa jaarmee adda addaa haa qabaatanii malee jaarmeenni biyya bulchaa jiru naannoo amaaraa bulchaa jiruu fi jaarmoonni silaa mormituudhaa hundinuu izeemarraa qabii waliigalteedha qaban tokkummaadhaan susaa jiran yoo nuti waliin galle yoo nuti tokkon taane oromoon Itoophiyaa diiguu deemti waan yaadaniiti achirra walii galan amaarnu akkatti fageessee yaadee waan isaan barbaadin irratti wal taane jaarmoonni keenyoo jaarmoonni oromoodhaa maal godhaadhaa jiran miseensonni kaafaa'oodhaa kumaantamaan hidhamaa jiran miseensonni adamsummaa oromoodhaa kumaantamaan hidhamaadhaa jiran arraan tana jaarmoonni keenya matallee wali qabatanii wali dhufanii miseensonni keenya hidhamee hogganoonni keenya hidhamee haanuu bahuu jechuu dandeenya afaan tokkoon dubbachuu dandeenya harka maratanii taa'aniiti sooshaal miidiyaa gubbaa oolan anaa wajjin sooshaal miidiyaa gubbaa caffeeraa misarra maalaase falmataa ibroodhaa arnu deeggaree jira viiva asirraa ililliin kennuun waa takka illee bu'aan qabdu isin akka jaarmatti gaafa biyya keessa galtan dalaguudhaaf wanni hoggana isin jedhiif waan ummata oromoodhaa kana mataa wali qabdanii kara gaarii hogganuudhaaf hogganaa jaamtan daawud irraa eegali jooharii baqqalaa garbaa mararaadha kamaal galchuudhaati isin hundinuu wanni hoggana isinin jennuuf bara wanni jaarme isinin jennuuf akka biyya keessaa ummata kana rakkoo jirtu ummatatti himtanii rakkoo ummataa irraa fuutanii dhageessanii ummata kana kara bilisummaadhaa akka geggeessaniif malee akka damiinanitti taa'uudhaaf miti
waa'ee tokkummaa gaaddisni kijiba laal jara keenya dhugoolittiin wanni gaaddisi jedhan gaaddisa Abiy Ahmed ijaarate Abiyyii fi Lammaa Magarsaa ijaarate waan gaaddiseen kana waan gaaddisa Daawud Ibsaa haasa'u waan Jooris haasa'u waan Baqqalaan haasa'u kana gaaddisa jaruma OPDOdhaatu jaaree jara kana mormitoota kana jalatti yaamee walitti qabee isaan kana akka fedheetti oofuudhaaf akka mijaa'utti icciitii isaanii baruudhaaf keessa isaanii beekuudhaaf isaantu walitti qabee jaaree deemaan akkamitti isin mormituudha biyya galtanii arraas Abiyyummaa fi Lammaan maqaa gaaddisaa isin jaaranii fedhan isin diigan gaafa fedhan isin yaaman gaafa fedhan isin ari'an hay mee isin maal godhaa jirta isin bar bakka bu'oota ummata Oromoodhaati bakka bu'oota qabsoo Oromoodhaati Oromoon abdiin Oromoodhaa boru hogganoonni kun nu ceesiseeti filmaata kanaan taatu khara biraatiin taatu bilisummaadhaan nugahaadhaaf bar hoggana keenyaa jee miseensummaan keessanuu isin jala deemaadhaa jira arra garuu dadhabbiin isin qabdan waan kanallee miseensummaan keessan ka hidhameehu nuuf haa bahuu jettanii ibsa oowwaa as baatanii baasuu hin dandeenye KFO'dhaa fi ABO'nis kuni dadhabbii isin qabdan dadhabbii teessan qabnee dhoysineeti irra teenyee haruma diinaa qubalachaadhaa jira isinuu tokkoomuu hin dandeenye isinuu waliigaluu hin dandeenye isin keessaa iigoon aangoo barbaadu sun isin keessaa hin baane dhuga dubban warri KFO'tis aangoo barbaadan warri ABO'tis aangoo barbaadan deebisii warri kamaal galchuusis aangoo barbaadan silaasan ta'uu baatee dhugumaan dantaa ummataatiif dhaabbattanii aangummaa wal afaan isin fiddu takkalleen hin jirtu fedhu Daawud Hayyudure haa ta'u fedhu Mararaan haa ta'u fedhu Kamaal haa ta'u isin dantaan teessan dantaa ummata Oromoodhaa kana ceesisuu ummata Oromoodhaa moosisuudha malee yeroon teessanii waa'ee aangoo teessanii yookaan olaantummaa jaarma keessanii yaadda keessan jiru arra jarri Amaaraa wanni isaan nu caalaniin waan kana cabsanii bira kutaniiti dantaa nafxanyummaa olaantummaa Amaaraa san deebisuu olaantummaa Itoophiyaadhaa ta dursan deebisuudhaatti waliif galan aangoodhaas waliif gadhiisan bolola aangoodhaa hin qaban kanaani arraan tana mootummaa Abiy birattillee wanni isaan kabajaa qabaniif Amaara tokkoomee deemaadhaa jira maqaa jaarma adda addaa qaban malee Izeemaa Abin Balaaqalaa kun cuftinuu waliigaleetti tokkummaa Itoophiyaa Amaarummaa irratti Oromoo cabsuu Oromoo gabroomsuu irratti waliif galan kanaaf arraan tana kabajaa harkatanii dhagabaas qabanii gaafa hidhamtoonni keenya nuu haa bahuu gudan ummanni tokkoome mootummaa ni miidha jaarmoonni tokkoomee waliigalee afaan tokkoon dubbate dhagayama qaba kabajaadha qaba akkasitti hidhamtoota Abin guututti hidhaadhaa warra yakka mootummaa fonqalchuudhaatiin yakkamee hidhame arraan tana nagatti firii gadhiisanii deemaadhaa jira keenya Oromoodhaa miseensonni KFO'tis ABO'tis waajjirri gubachaa jiru cabaa jiru saamamaa jiru hogganni hidhamaa jiru miseensi hidhamaa jiru cafaqamaa jiru tumamaa jiru Daawudii fi Maraayis rafu jiran waa takkallee godhaan jiran rafu jiran rafaniiti social media gubbaadhaa cafee maal jeenee eegan social media gubbaa falmataa biroo tokko maal jeenu deeggaraa KFO Alliance miseensa hedduu harkannee jira warra nu deeggaru isaan wanni sammuu isaanii hatee sobaadhaa jiru waan akkanaa kana warra KFO'tis warra ABO'dhaatis gabbu'anii wareega kafalanii saba kanatti dhugaa himanii waan jira dubbachuu hin dandeenye that's your weakness dhugaa tarkatti walitti himaadhaa waliin deemna obboleeyyan yeroo hundaa'u diinatti qubalaachuu jarri diina keenya beeyne piippiin diina Oromoodhaati abbu torbatti Abiy diina Oromoodhaati diina keenya cabsuudhaaf uleen duraa tokkummaa keenya keessattuu tokkummaa jaarmiyoota Oromoodhaa yoo jaarmiyoonni Oromoodhaa tokkummaa hin qabaanne ummanni keenya tokkummaa qabaachuu hin danda'u kun miseensa ABO'ti kun miseensa KFO'ti kun miseensa PABO'ti kun miseensa maaleeti yoo akkas goone ummata keenya diiguudhaa fi qabsoo teenya duubatti deebisuu keessatti qooda ol'aanaa warri taphachaa jiru warra jaarmiyoota Oromoodhaa KFO ABO'dhaa fi PABO'dha kana dhugaa isiniitu ummata keenya adda qoode isinii ummata keenya adda hiraa jira isiniitu ummata keenya akka qalbii lamaan dhiiroo KFO dhufa KFO simannamu ABO simannamu kam goonaa arra alagalleedha Oromotti kofalchiisaadhaa jirtan alagalleedha akka Oromotti kofaltu godhaa jiru isin maaliif lakki waliigaltee filmaata irratti waliigallee jirra PABO'n karaa Arsii kanatti filmaata ceeha maadeen garas ceeha maashoofiyaa adarragaachuu maashoofiyaa waliigaluu hin dandeenye
tokkoomuun dandeenye maashoofiyaa kan godhe jaarmiyoota Oromoodhaati. Keessattuu ABO'dhaa fi KFO'dha warri masaaqiyaan godhaadhaa jiru. Miidiyaan Habashaadhaa cuftinummaan tana nukkoof laadhaa jira. Nutti hanjamaadhaa jira. Maaliif waan kana hawlaa bantan maaliif kabajaaf ittiin goone? Maaliif as baatanii isin qabsaa'ota? Isin qabsaa'ota wareegaaf qophaa'e. Qabsaa'ota ummataaf dhaabbachuudhaaf qophaa'e. Maaliif as baatanii there is no reason miseensi keenya wanni hidhamee guyyaa tokko hidhaa buluuf hin jiru. Nuti qabsoo karaa nagaa godhuudhaa galle. Kabiyyan nu galche qabsoo qeeyiroon goote malee mootummaa Abiyyii miti. Mootummaa Abiyyuu kabil soomse qeeyiroodha. Arra isin communicationin keessan qeeyiroodhaa fi qarree Oromiyaatii wajjin ta'uu qabu malee gaafa Abiy koottaa gaaddisa jaarraa haya. Deemaasi haya. Gattaa haya. Duuba isin gaasan qabsaawaadhaa jirtammoo amrii mootummaa tanaati godhaadhaa jirtanii namaaf hin galu. Kanaatu ilmaan Oromollee hamilee cabsaadhaa jira. Kanaatu ummata Oromoodhaa kan qeeyiroo kalee kaatee harka duwwaa duutellee irra garam gorraa kuni kara biraatiin carraadhaa PP'dhaa OPDO'dhaa banaa jirtan. Sadhiiroo isaanumaatu irra uyyaadhaa namni akka jiru isiniitu godhaadhaa jira. Isiniitu laatan banaadhaa jira. Sadhiiroo OPDO'tu irra uyyaa ta'e maaliif? Silaa arraan tana jaarmoonni kun tokkoomanii maqaa tokkoon as bahanii hogga tokko godhatanii arraan tana OPDO'n waan dubbattu takka illee hin qabdu. Waan dubbattu takka illee hin qabdu. Eesaan dubbatti? Ummata Oromootiif warri qabsaawaa ture. Warri qabsaawatu beeynu mooraa takka galee hoggana tokko godhatee yoo jaarma tokko deebi'e. OPDO'n kaleedhaas diina Oromoo ta'uun siinii beekama. Wanni mootummaa tana hubannuuf takka illee hin jirtu. Yeroo garii quba ifitti laachuu gaariidhaaf hin jira. As gubbaadhaan nuti social media gubbaa iyyinee akkas kun akkana ta'uu qabaa akkas ta'uu qabaa. Nuti bar miseensa dhaaba keessaniitii miti. Nuti qaama hoggana keessaniitii miti. Dhugaa isin qabdan tana bareechinee himuudhaaf tattaafachaadhaa jira. That's it. Dhugaa isin qabdan, dhugaa isin himachuu wallaaltan, dhugaa isin ol baasuu hin dandeenye akka beeynutti as gubbaadhaa lallabaadhaa jirra. Miseensa jaarmaa taaneetii miti, hayar taaneetii miti. Yookaanis fuuldura isin hojii jaarmaa kana hoogganuudhaaf aangoo horkachuudhaafis miti. Dhugaa isin dubbachuu dadhabdanii ol baanee ummatatti iyyaadhaa jirra. Garuu daangaadhaa jira waa hundaafuu. Yoo isin irratti nuu qabdan, yoo isin sossootan, yoo isinis xiqqoo waa gootan, nulleen dubbannu nurraa tolti. Nulleen dubbannu nurraa tolti. Yoo gartee ala kanaa nuti iyyinee isin achi keessaa waliin oodii teessan Kamaal Galchuutii fi Daawud yoo waliin oodan ammaas. Yoo mararaan lakkii anumaatu hogganaatii lakkii kaanii miti jee. Dadhabbiin teessanii duuba akkamitti isiniifuu dubbachuu dandeenya. Dhugaan jirtu kana. Amma kalee moodeen gadda Abiy walii yaame jaarmoota Oromoodhaa gaaddisa hin jirre walii yaame. Koottaa gaaddisa dhaynaa koottaa jee wanti Daawudii fi Kamaalii fi Maraafaa walii yaamee dheengadda yaamee dubbisa wajji haasawa. Gaaddisnummaan isin dhayxan osoo miseensi keessan hidhaa jiru, osoo hogganni keessan hidhaa jiru, OPDO yaamtee koottaa gaaddisa walgeenya. Aadaan Oromoodhaa waliigalteen teessan baddee jirti. Waliigalteen ABO'dhaa fi OPDO'n godhan baddee jirti hin jirtu. Waliigalteen KFO'dhaa fi mootummaan godhan hin jirtu. Arraan tana biyya keessa sossoo'uu hin dandeessan. Oofisa banachuu hin dandeessan. Qeeyiroo fi qarree kalee qabsoo gootee biyyatti isin galchite. Qeeyiroo fi qarree kalee qabsoo gootee OPDO bilisa baafte. Arra isin qunnamuu hin dandeessa. Warri mootummaadhaa humnaanii cabsee kaaniis isin dhoorkee dhiibbaa guddaa kanaatu isin gubbaa jira. So, ani yeroo hedduu deddeebineeti jarana wali koottaati tokkoma. Jarana tokko nuu ta'a. Osoo isin tokkon tahin faadha tokkoomanii jennee hamilee ummata keenya godhuudhaaf ifillee hamilchiisuudhaaf tokkoomanii jiranii lakkii walitti dhufanii jaarma tokko ta'uudhaaf deemanii akkanaa jennee footoo laallee footoo as gubbaadhaa sheer goonee hamilee ifittis goonee ummatattis goona. Which is wrong. Hamilee ummatattis gooneeti ifittis goonee wal jajjabeessaa jirra. Waan isin irratti nuuf gargaaraadhaan jirtan, isin waa takka godhaan jirtan, hin tokkoomne footoodha hojii haatan malee yaanni keessan bakka takkaa hin jiru.
فوتو جغاتن سورة وجينكاتا يعني خيسن بكتكا هنجرو أبي توكو يامي تشنكوتا خنتو أمبراها سو الدبيتي أبي يماسي كافاو ياما كافاو تو أمبراها سو سودان قدون أنكبو إسنو ما هو والأفان هندبسين سودا قبن كافاو ما في أباو في باباو وانتنو جرخون إسن دي قوداف ولا هندا تاو چارا جرغرو إفنغرتن هوغني مسينسي سا هوغني سا جلاهي دميتو ماركا برتيتاو خواتا كندوبني خيب سنباب أتلست أمتا أورومو دابر وان ديمو جرا أمتا تيمو دا قبدني قبصوتنا أمتا قولي سنجي قبصوتنا أمتا قولي أسنجي وان جرا سلا أمتا تقباتني همو داتو إسنرتور هاي أكملت وانا ما جايب أكملت دنتا أمتا خيسانيتي في جتشا ولد نفتني تقومتني ولد بيتني جارمي تقوتاتني جارمي تقو أورومو دافو جتاتي اسبوع دردن أنا جرا وان كان مي اتيادا دا إفكيس دي بي أفلالا يرون دنا مني مورا دينا قفل عليه دبي مورا دينا قفل راغرتي إليل چون قبو مورا دينا قفل عليه چرا إليل چه بيبي نكستاتي دامتي نوتي هو مالي جرا فالا سني نوتي هو بدي يكا اسين دلق دخنا جلاسات اللي أمتا خيني إفجارو داف إفتقوم سو داف اتفايدا واداني جرا تيني بدي أوبيدورا لكاو مان نغوت تيني بدي أوبيدورا تكلم أكس قدان قد لكاو مان نغوت يوني إرتي هجة چادان جران يو إرت دلقادان جران مان نغوت جرا خين كانا أنا ماس يا مسلمان قد جارمو ترموتيف ورر مقادل سما رموتين جرو نيات دمادا جرتن نيات دماد تبلتاچوال نيات دمادا جرتن اما هوغن خيسن غوتو والقبريتي توفيت يسن هيدن كوفيت توفيت يسن هوغن خيسن والقبريتي اكا جولت فولا گدبسني هيدني اوليدان چفقادا ميليشان من هيدا گيسي اران تل چفقادا جر very sad برو داود فودن افتان جوهري في بقلاده فودن إفتان تان كمال فودن ورابيسي بوري نياتي ديما دافس نتاعا كان اللي نبتن كان اللي بيتن وسو خنا غرتني ولد نفتني توكوتاتني اسبهو هندن دين كون دبي غيسن تيسني على انا لو ملي مسينسي خيني تشتي دمي هوغني خيني تشتي دمي على انا لو ملي وان كناف دوان اسيدا توكوما قفخان امني اورمو دا بي خيسا سللبا دا جرو الاي سللبا جرو سوشال ميديا غبال لبا جرو توكونوتا ايغو متا خيسني الرخوتا جالل فدي انغو دا تنقبدن اوروميان اسن گيسني ديسا جچا خن تور ارامت لونج تايم اوروميا alagaanu irratti aangomtee nyaachaadhaa jirti fuuldura yoo ummanni Oromoo dhaabilsoome isin geessi bashaqatti daawudiifis ni geessi kamaaliifis ni geessi mararaatiisiif geessi bashaqatti quuftanii keessa gangalattan aangoo yoo akkas kana hubattan yeroon dhugaa ummata Oromoodhaa cinaa dhaabbattanii dantaa Oromoodhaatiif aangoo teessan firraa mulqitanii iggoo teessan lafa keessanii Oromoodhaaf tokkoomtanii as baatanii nuti jaarmee lamaa miti jaarmee tokko jala gallee jirra hoggana godhannee jirra yettan arra silaa OPDO'n bakka if keessu hin qabdu bakka if keessu hin qabdu afaan Oromootti hin dubbattu hin qabdu وان جتة أوروميا خيسي ديمتو في أورومو دبفتون قبتو دوبا اسنتو خرابني فكا اسنو تقومني اسنو قراغر مانا قبتن اسنو ولي قارن فتشار آجرتن اسنيتو هولا ديناف بني أمة أورومو الليكا تفتمي أكسرتش أفقان اسني سرك خيسا قبتن you are part of it OPDO قفامت وري OPDO'n أكا نتاتو هولا بنيف Oromoon akka saretti karaa gubbatti afaqamtee akka saretti karaa gubbatti duutee kana hunda isiniis harka keessaa qabdan maaliif ustanii ilaaltan gaafii uummanni Oromoodhaa gaafate deebisuu hin dandeenye sadarkaa jaarmeettu fedhii uummata Oromoodhaa guutuu hin dandeenye fedhiin uummata Oromoodhaa isin tokkoomudha that's it yoo mootummaa taatinis fedhii uummata kanaa guutuu dandeessanii look at this amma osoo sadarkaa jaarmee jirtanu
osoo aangoo rakisha waa takka hin qabne keessa jirtanuu fedhii uummata Oromoo gaafii Oromoodhaa deebisuu hin dandeenye. Gaafiin Oromoodhaa yeroo dheeraadhaaf tokko nuu ta'a tokkummaa walliftoonni keenya tokkummaa wallisa qotee bulaan keenya nuu tokkoomaadha jedha. Sooshaal miidiyaa gubbaa tokkummaa jechaa baane garuu jaarmoonni keenya gaafii tana deebisuu hin dandeenye. Fedhii uummata Oromoodhaa guutuu hin dandeenye. Yaanni isaaniitiif yaanni uummata Oromoodhaa wal qiimuu hin dandeenye. Dhugaan jirtu reyaalitiin jirtu kana. Kanaaf yeroo hedduu diinatti qubalachaa oolla gaafa gadi if keessa deebinee qofillaachuun gaarii. If keessa deebinee qofillaachuun dadhabinni keenya maali? Nuu if tuffachiisa. Isiniitu uummata Oromoodhaa tuffachiisaadhaa jira. Jaarmoonni Amaaraa uummata Amaaraa kabajaatti goosee jira. Jaarmoonni Amaaraa uummata Amaaraa kabajaa itti goosisee jira. Arra warra mootummaa fonqalchuudhaaf himatameetu hidhaadhaa bilisa beetaa bahee uummata fidda balan. Kanaa ol maaltu isin barsiisa? Kanaa ol maaltu isin barsiisame? Daawwat ibsaadha. Maraa guddinaadha. Kabaal galchuudha. Kanaa ol maaltu isin barsiisa? Maa irraa barattan? Akkamitti hubattan? Akkasii kuni waan hedduu namatti dhagamu. It's very sad. Qabsoon Oromoodhaa haala kanatti boodaanuun hedduu namatti dhagama. Hedduu namatti dhagama. Namni keenya fageessee yaadu yeroo hedduu nuti we are too emotional. Dafnee gammannee hey abaa dhufee hey harka dhawaa kaafaa dhufee harka dhawaa maaree dhufee harka dhawaa leenca keenya kamaal galchuu dhufee harka dhawaa dubbiin harka dhawuudhaa miti goohuudhaa miti wacaa ooluudhaa miti dhugaan jirtu harka dhawuu tana harka dhawuu dhugaadhaa godhuudhaaf injifannoon qabsoo tana goolabuudhaaf waan isin dalaguu qabdan gurguddoodhaa jira waan isin godhuu qabdan gurguddoodhaa jira waan sirriitti dalagaadhaa hin jirtan. You never listen to each other. You never listen to your people. Hayyoota Oromoodhaa hin dhageessan. Isin hundinuu iggoo mataa keessan guutamtaniiti. Karaan kiyyumaa ani asiniin deemaa. Lakki waliigaltee yaadaa goonee jirra. Filmaata irratti waliin miinuu akkaataa mijeeffannee jirra. We don't care about that. Maa akkas gootanii sun maa fe'ise? Maaliif sun fe'isise? Maaliif akka jaarmee tokkotti filmaataaf fiiguu hin dandeenye? Kana gaawwanni isin hawlaa opiniyoodhaaf bane. Isiniitu hulaa opiniyoodhaaf banee qaawwa opiniyoon seentuun kana hunda isiniitu banee boodarra boochan opiniyoon dhuftee seente ni boochan. Way akkana nu gootee duraan hulaa tana maan cufatina. Qaawwa diinni seenee isiniin diigu kana duraan maan cufatina. Maa gadi hin qabina hulaa tana. Hulaa banaa dhiiftee namni maaliif na seenee maa akkana na godheen hin taatu. Isiniitu if tuffachiise isiniitu uummata Oromollee tuffachiisaadhaa jira yoo dandeessan ammallee yeroon hin dabarre garuu xiqqeenya keessa jiraachaadhaa ammallee yeroo hin dabarre as deebi'aatii mataa walii qabadhaa tokko ta'a. As deebi'aa mataa walii qabadhaa tokko ta'a. Before it is too late. Boodarra wanni isinii boon jirtu amma isitti himaa jirra kalee isitti himaadhaa turre lallabaadhaa turre wanni isiniif boonyu takka illee hin jiraattu takka illee isiniitu abbaan if dheef hin dandamu isiniitu if godhaadhaa jira waan kana hundaa'u isiniitu if mudaadhaa jira keenya kan akkatti haawwannu gaafa garii madaafa keenya isitti sidati darbannaa yoo irraa gorfamtan kana hogguu jennu isin belleessuu isin xiqqeessu yookaanis maqaa isin balleessuudhaaf osoo hin ta'in akka isin jabaattan barbaanna akka isin uummataan barbaanna akka isin uummata Oromoodhaa kana sirriitti gabbuutanii hooggantan barbaanna yoo akkas taatan isin duubaan jirra. Yoo akkas hin taane garuu isinuu mana hidhatti guuramtanii dhumuudhaaf teessan yookaan tokkotti mataa gubbaa isin dhawan uummanni Oromoodhaa dhuguma kamaadha jee torbaan tokko isiniif go'a isiniif waca warreen akka tokko ni kafalama san boodaan namni dhaabbata. Uummanni Oromoodhaa gabrummaa biraa ama 100 if qaadhimee jechuudha. Oromoon ijji Oromoo bal'aa taate hoggana dhabuun si jaamsa. Arra opidiyoo wanni godhaa jirtu Oromoo hoggana malee hambisuudha. Oromoo hayyuu malee hambisuudha. Qabsoo Oromoodhaa bara 100 laamsisitee nafxanyaan nu gubbatti deebitee ammaasii akka durbartetti nu gubbatti fincaanuudha. Opidiyoon nafxanyaan garaagarummaa takka illee hin qabdu. Garuu isinis achirratti tumsaafii jirtan achirra gargaaraadhaa jirtan hogganoota jaarmoota Oromoodhaa kabajamoo
silaa wal dhageenyee ummata keessan dhageessanii gaafii ummata keessanii tan tokkummaadhaaf isin gaafachaadhaa jiran deebiftanii arraan tana carraan keessan addaan bubuutanii manaa dhufanii tuffii Oromiyaa keessatti biyya isin amata 50 qabsoo godhaafii turtan keessatti milishaan opiniyoodhaan manaa isin guuree isin dhidhiitaadhaa mana hidhaa isin geessu silaa duraan ummata keessan dhageessanii tokkoomtanii silaa tokko taatanii arra biyya isin qabsoo amata meeqa gootaniif keessatti milishaan opiniyoo dhufee isin dhidhiitaadhaa isin kabalaadhaa mana hidhaa isin naqu kun salphina guddaa Oromoofillee salphina isiniifillee salphina garuu kana ka godhe opiniyoodhaa miti isinii godhe your weakness sigala dadhabbii keessan isiniitu ifti keessaadhaa jira isiniitu gad if buuse አልተቀየርክም በቃ አሁን ገባኝ አልተቀየርክም ኦኬ ተከናቲ ያዳን ግርማን ከነቹ ወርባዴ ፈያታ ይሮ ጋሪ ቀባዳዳ ቦታ ከና ሀሚሌ ላይቭ ለን ሰኑ ዳምኔ ወላይ ቻርጅ ከኛ ገብ ዱዌት ዋን ዱበን ነው ስላረ ነው ቀብደኒ ገርቴ ወንደስ ጉባዳ ጎዳ ጅሮ ዋን ጉዳ ጆሌስ ጉባዳ ዱበቱን ዋን ጉዳ ጎዳዳ ይርት ይሮ ተኛ ከነኔ ደለጋተኝ ራይሮ ቆኔ ህጓስ ጉባዳ ዱበኑ ይሮ ኑራ ሀፍቴ ዮሐንስ ወሐሰው ሐራራ ቀባኔ ዮሐስራ ለለቡ ምት እቲም በከሙ ዳፊ ምት ዮሐንስ ፉልድሮ ገነተው ዳፊ ምት ዱጉሞ በተከኛ ሃቱ ኑላሌሴ ዮኒ ገርቴ ወኒ እንዱ በዱቱን ቀብሶ ኦሮሞ ዳ ገርጋርቴፍ ዱበን ሐረከቱ ወዳ አመገሩ ቻርጂንግ ከኛ ገቧዳ ጅራ ቻርጂንግ ከኛ ገቧዳ ጅራ tokkummaan keessaa chaarjii keenya haay godha nuuf guuta garuu guusan hamlee dhabdanii mataa mammartanii gaaddisa maarree gaaddisa balaa qalaa kana jettan chaarjiin keenya nu keessaa dhumaa dhagaa fixanneeti caljiin akka wantatti so baakaachuun bafaxxaraachuun በምታምኑበት አምላክ ሆታዳቲ tokko ta'a mee ibsallee baasaadha kabajallee ifitti godhaadha wal dhagayaadha wal jala deema daawit oromoodhaaf hin qabsaawa jaa maraan oromoodhaaf qabsaawa kamaal galchoo oromoof qabsaawa wanni itti walitti gaarrifatan takka illee hin jirtu oromiyaan balloodhaa isin geessi uummata keenya wanni walitti gaarrifataniif takka illee hin jirtu feetan kamaaliif dura kaa nuun deem jaan feetan daawitiif dura kaaya feetan mararaa yookaa baqqalaaf dura kaa we don't care nuti wanni barbaannu ummanni oromoodhaa bilisoomuudha qabsoon teenya galma ga'uudha diigaminsa bitamurraa ifan bisuudha if dandamachiisuudha wanni barbaannu kan isin gaafachaa jirra ammaas kalees gaafachaadhaa turre arra ijoolleen opiniyoodhaa waan dabbaleen isaanii waan haasawan laallee garra wal qabnee walit jirra akka so yeroo wal qabne kana waan garii walitti nusuun gaariidha kaawwa jara keenya maal taatan rabbi ijaa isin deeggarraa waan garii walitti nusuun gaariidha gartee irnuu qaba gaafa garii isin harkaa yakkatte gus harkaa yakkatte dhufnee gamaa gamanaa irratti isinii qabnee isiniif wanta goona isinis gaafa kara keenya kana yakkatte xiqqoo waan gaafanne kana ol kaasaadha nuus dhagayaadha ummata keessan dhagayaadha wareega bara 50 kana galmaan ga'uudhaaf tattaafadha wareega amata 50 oromoon kafalte kana wareega gooton kumaantamaan irratti wareegaman kana wareega bara 5 dabre kana qeeroon kumni torbaa olitti wareegamte kana arraantana diinaa kharaabantanii diinni isin gubbatti guufin caanu naman gammachiisu achi gamana opiniyoon gara nu balbalchiti nafxanyaan gara nu waaddi miidiyaadhaan keessoo amma miidiyaa dhageeffachuu dhiise miidiyaa amaaraa dhageeffachuu dhiise maaliifin ifaarsa maaliifin dhiiga fikkaasa miidiyaa amaaraa dhageeffadhee maaliifin sammuu if jeeqa firaan itti dhiise akkatti ililchan hogganoota OLF keedhame kan akkatti ililchan akkoo dhiyoo joor silaa ajjeesanii bakka qeerroonnaa qorqorroo aan saamin tancaayitoo yaaqoo maal ka jedhansanitti ammaas gaafa hogganoota OLF kana qaban uguuni miidiyaa amaaraa dhageeffatte garaas gubatanii aarte zaabarra aarte አመልኪ ወሬን አብይ አመልኪ ጎዴ አሁን ቆንጆ ነገር እያደረገ ነው ሀፊቱ ያን ሱኒ
OPDOdhaa fi jarri garaagarummaa takka illee hin qaban. Oromoo irratti yaadni isaanii tokko. Oromoo jeesu, Oromoo hidhuu, Oromoo billeessu irratti yaadni OPDOdhaatiif yaadni naftanyaadhaa garaagarummaa takka illee hin qaban. Garaagarummaa takka illee. Kanaatu garaa nu gubee akka dubbannu nu godha. Kanaatu garaa nama gubee akka dubbannu nu godha. Isin jaalannee osoo hin tahin kanaa osoo laalluutii usuu dadhabni hin dandeenyu usuu. Akkamitti usta? Oromoodha. Dhiigaan Oromoodha. Kan isin ni gartanii garuu irra dalagaadhaan jirtanii wanni footoo fa'aa hojjekatanii maxxansinaa. Footoo kiyyibaa wajjin kaatanii maxxansinaa. Footoo maas buruu nama nu kofalchiiftu. Footoo waliin dhuftanii osoo waliin galiin footoo wajjin ka'uun way qabsoon sooshaal miidiyaa gubbaadha. Qabsoon bar sooshaal miidiyaa gubbaadhaa miti. Footoo kaatanii wal aarsuudhaaf gaarii. Naftanyaa aarsuudhaaf torbaan tokkoof gaarii. OPDO irfachiisuudhaaf gaarii guyyaa tokkoof ilama. Garuu yoo dhugaadhaan gabbuutanii wajjin dalagaadhaan jiraanne footoo kaatanii wajjin maxxansuun maal bu'aa qaba jara keenya jaallan qabsoodha. Footoo wajjin kaatanii maxxansuun maal bu'aa qaba. Arra lubbuun teessan hundinuu hizaabarra gaagama jala jirti. Lubbuun teessan hundinuu gaagama jala jirti. Yeroo jarri kun yeroo barbaadetti isin hidhuu, isin ajjeesuu, isin balleessuu danda'a. Isinis waan kana falmattanii haala jirullee gartee uummata keessaniif ibsuu hin dandeenye. Rakkoo kanaa keessa irraa dhiibbaa akkanaatu nurra jira. Gaagama akkanaatiif saaxilamnee jirra. Hogganni keenya akkatti salphatee akkana tahee waan kanallee ijoollee qeerroo qabsoo gootee TPLF cabsitee ofirraa kaafteef gabbaatanii dubbachuu hin dandeenye. Akkasii jabaadhaan asiin ja'a. Koontii gundubis koontiin gadi nama kofalchiifte. Warra na abaaru jira, warra ammuma seenii na rabsuu eegalu jira. Ammoo seeniti ammoo na rabsuu eegalu. Osoo maal haasawee hin beekne maal dubbatee osoo hin dhageen caffeetu haasawuu jira ituma dhufee waan barreessu jira. Warra maasii osoo waan hin dubbadhee hin beekne na faarsuu jira. Akkasii miti dura dhageeffachuu gaarii. Warri nama abaartanis warri faarsanis mee dura dhageeffadha. Listen. Nama tokko waan dubbate irratti mormaadhaanii waan dubbate irratti deeggara. Yoo akkas hin taane hedduu rakkoodha. Warri na faarsanis dura haasuu dhageeffadhaati cirna faarsaa. Warri na abaartanis na abaaruun mirga, na mormuun mirga. Garuu dura waan hin jijjiiru dhageeffadhaadha. Achirratti na mormaa yoo akkas gootan hedduu bareedaadha. Jigalee yaada jaaraa yaada waliin nu dhiyeessu. Yoo akkas gootan hedduu gaarii. Arraa qeeqamanii xiyya jaarmoota Oromoodhaati. Sagantaan arraaf qabu asirratti xumureetiin jira. Yeroo gaarii qabaadha. Nagaan naa tura.